Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan kiyya nagaa qabdu jirtu alhamdulillah. Harallee nagaa walitti deebine alhamdulillah galata rabbii. Harallee viidiyoo haaroo qabadhee isinii dhufee jira. Haga gama viidiyoon deemneen duratti warra viidiyoo kanaaf haaroo taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa ida'ama. Mallattoo notification illee tuquu hin irraanfatina. Viidiyoo haaroo akka gadi dhiisuun dafee simbira dhaqqaba. Warri amma dura naaf gootanii nafaan turtan ammoo galatooma dhugaa rabbii galatooma guddaanaaf galatoomaadha. Hedduu tokko na jajjabeessaa jirtanii komantii babbareedaa naaf kennaa jirtanii akka gama fuula duraa deemu akka obboleewwan kiyyaa maaltu isaan gargaaraa maaltu isaan fayyadaa yoo maal godhee fi isaan gammachiiseedhe guyyaarraa gara guyyaatti itti yaadee isiniif hojjedhu na gochaa jirtanii galatoomaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo nan qabadhee isiniin dhufe waa'ee rifeensaati. Rifeensa keenya gara fuula duraa kanaan duubatti nurraa deebi'u ka fuula duraan nurraa dhumatu kana jechuudha. Rakkoon rifeensa dubartii silaa hin dhumatu tokko lama jedhamee hin himamu. Namni rakkina rifeensaa xiqqoollee ta'uu hin qabne waan jiruyyuu natti fakkaatu. Amma gara rifeensi keenya maaliif duubatti nurraa deema maaliif nurraa dhumata kan nurraa dhumate ammoo akkamitti tolfanna ka jedhudha. Sababni rifeensi keenya duubatti nurraa deemee gara moluu faana nurraa deemuu fi jalqaba bishaanii akkuma hundi keenya iyyuu beeynu bishaan biyyaan baa kunin akka bishaan biyya keenyaa miti jalqaba iyyuu bishaan kuraawaadha. Qulqulleessuudhaaf jedhanii keemikaala garagaraa keessa qulqulleessutti godhani. Bishaan iyyuu qulqulluu miti deebi'ee ammallee bishaan oowwaadha yoo kan rifeensa keenya dhiqannu ta'e bishaan oowwan hedduu tokko rifeensa goggogsee caccabsaa. Rifeensi gara fuula duraa kun lallaafaa waan ta'eef bishaan oowwaadha yoo nu dhiqannu ta'e hin goggogsee caccabsaa yoo caccabse ammoo yoo suudii duubatti nurraa deema jechuudha. Rifeensi fuula duraa kun waan takkallee hin danda'u laafaadha sensitiiviidha. Lammaffaa irratti ammoo rifeensa keenya sirriitti walitti hiinee qabuudha. Akkaataa nu itti qabannu jechuun walitti qabannu. Rifeensa keenya kana kara duubatti yoo akka inni nurraa ol kakka'ee dhadhaabbatee hin jenneef jennee sirriitti walitti xuruurree gara duubaa kana hiina. Wayitanu akkas goonu ka fuula duraa kun xixiqqaa lallaafaa waan ta'eef gara duubaa yoo akkasi sirriitti harkifamee jire. Nurraa harkifamee jedhu achumaan rifeensi keenyallee gara duubaa nurraa harkifamaa deema. Carraan rifeensi gara fuula duubaa deemuu hin baay'ata jechuudha. Akkanni akkas hin taanee fi rifeensa keenya yoo ka guyyaa akkasitti walitti qabnee sirriitti gara duubaa hiinee ka oollu ta'e halkan ofirraa hiiknee xiqqoo tokko boqonnaa kennuuf jechuu halkaniif guyyaallee akkasitti oolchuu miti. Yoo ka halkan akkasitti hidhannee rafnu ta'e ammoo guyyaa xiqqoo tokko ofirraa laaffisneeti akka inni sirriitti qabamee waxxaramee hin hidhamnetti akkasitti qabna jechuudha. Akkasitti qabne yoo deemne bareedaadha. Akkasitti carraa sirriitti duubatti harkifamullee hin qabu. Inni sadaffaa ammoo shaashii nu fayyadamnu kana jechuudha. Shaashii kana guyyaarraa wanti tokkoffaa rifeensa keenya nurraa fixuyyuu baay'inaan shaashii kana shaashiin nu fayyadamnu shaashii fufurdaa oowwaa rifeensa kana gara duubaa harkisu yoo ta'e lafa oowwinnaa wajjin jechuudha. Lafa amma duraanuu oowwaa yoo ta'e shaashii irraan hidhannee wayituma takka rifeensa keenyaa fi qilleensa yoo ka hin kennine ta'e oowwinni suni rifeensa keenya akka inni fuula dura kanaan laafaa waan ta'eef bubuqqa'uu nurraa taasisa akka inni hin guddanne achitti gadi dhoowwaa bahee jirulleen lallaafee akka inni achirraa bubuqqa'u godha gara duubaa nurraa harkisa. Shaashii fayyadamnu addaan laaluu qabna jechuudha. Ka mana keessatti skarbii waan nama uffannu kana yoo ka guyyaa hidhannee oollu ta'e halkan ofirraa fuunee qilleensa kennuufi yoo ka halkan hidhannee rafnu ta'e ammoo guyyaa wayita takka illee ta'u qilleensa kennuufi. Shaarbii xixiqqaa xiqqoo mataa faarraa nama ol ka'u ka qilleensa yeroo argattu yoo godhatan bareedaadha. Yoo akkas hin ta'in guyyumarraa shaashii makana marannaa oolleeti akkasitti oowwinna saniin mataan keenya walitti nu gubatee halkanis akkasuma yoo ka hidhannee rafnu ta'u rifeensi keenya wayituma san deemee walakkaa kana dhaqan dhaabbatu jechuudha. Inni afuraffaan ammoo keemikaala garagaraa yoo fayyadamne akka qalamii rifeensaa faa diddibatan kana yookaan ammoo parmiillee rifeensa akka malee balleessa.
wayta duraa kana rifeensa bareechee laafaa fakkeessa garuu boodarratti rifeensa kamalee jajjabeessa keemikaala waan ta'eef ka fuula duraa kun rifeensa lallaafaadha adda kenna walitti jira hin danda'u waan akka keemikaala yoosuu goggogee caccabee gara fuula duubaa nurraa deebi'a. Kana rifeensi kenna gara duuba nurraa deema jechuudha. Kanurraa deeme ammoo akkamiin akka biqilfannu jalqaba waan ta'anii hime kana bishaan oowwaadhaan dhiqachuu dhiisu rifeensa kenna sirriitti waxxarree hidhuu dhiisu yoo hine yoo akkasi ka waxxarru ta'ellee wayititti ofirraa fuffuruudha akkasiin ooluu miti. Inni sadaffaalleen shaashii babbareedaa qilleensa kennituu fi hidhuudha. Shaashii babbareedaa yoo rabbi jedhe viidiyoo biratti sin agarsiisa ka halkan yeroo rafnu itti hidhannee rafnu ka guyyaa osoo hin ta'inii ka halkanii keemikaalallee fayyadamuu dhiisuudha. Wanta gana goone kanurraa duubatti deebi'ee ofii biqilfatuudhaaf ammoo qibaatii akka kaastar ooyilii faa kaastariin hedduu tokko biqilchaa dafee biqilcha bareedaadha. Isa kaastar ooyilii fuuneeti adda kana gubbaatti halkan dibnee sirriitti masaajii goone hidhanneeti rafna ganama wayita kaanu fuula keenya wayita dhiqannachumaan dhiqanna. Lammaffaan illee viiksiidha. Viiksiin baay'ee tokko guddisa dafee bareechanii viiksii mokkore viiksiin hedduu tokko naaf biqilche. Viiksii fi qibaatii kaastar ooyilii ta'ee kokonaatii qibaatii rifeensa keessaniif ta'u wajjin walitti maktanii akka itti qibaatii rifeensa keessaniif ta'u beektan ammoo as dura barsiisee jira viidiyoo of duuba deebi'aadha dhageeffadhaadha. Qibaatii rifeensa keessaniif ta'u wajjin viiksii wajjin harkuma keessan irratti walitti maktanii adda kana gubbaa sirriitti dibattanii masaajii gootaniiti hidhattanii raftanii ganama akkasuma ituma fuula keessan dhiqattan kaatanii ofirraa dhiqxan jechuudha. Kana yoo itti deddeebitanii galgala hundayyuu dibattanii jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti argisiisan inshaallaan argitanii ammas shunkurtii diimaa daayitanii bishaan isaa jalaa cuunfitanii adda kana gubbaatti galgala dibattanii masaajii gootanii ganama ofirraa kaatanii dhiqxan hin balleessa jedhama. Ani garuu shunkurtii diimaa foolii isaan jaalladhu takkaa rifeensuma kiyyaafiyyuu hin fayyadamne akkasuma qullubbii adiinis bareedaa jedhama. Viiksii ammoo as duratti fayyadameeti jijjiirama bareedaa irraa argadhee jiraanii itti fayyadamaan sinin jedha viidiyoo isaallee as dura hojjadhee jiraaf duuba deebi'aa laalaadha. Kana fakkaataa yoo gaafii qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'a danda'e tokko sinii deebisa inshaallah. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.